Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuu Maraab. Har'as akkuma baratame barnoota haarawaan walitti deebineetiin jirra. Viidiyoo keenya kanarraa keessatti hojii onlaayinii kaffaltiidhaan isin hojjettan gonkumaa hin jiru. Hojiin onlaayinii karaalee lama qofaan hojjetama. Karaalee kanneen tokko tokkoon diiteel ni ilaalla. Akkanumallee hojiin onlaayiniidha kaffaltiidhaan isin hojjettan. Onlaayinii kanarratti kaffaltiidhaan isin hojjettan gonkumayyuu hin jiru. Hojiin onlaayinii karaa lama qofaan karaa tolaatiin hojjettan. Karaa tolaatiin qarshii argachuu dandeessan. Baasii tokko malee. As keessatti hojiin onlaayinii baasii isin gaafatu hin jiru jechuu kan kooti miti. Garuu immoo hojiin onlaayinii karaalee lama qofaan hojjetama. Baasiin isin hin barbaachisu. Hojiin onlaayinii baasii isin barbaachisu jira. Diiteel akkamitti baasuu akka dandeessanii fi karaa kamiin baasuu akka dandeessan viidiyoo tana keessatti ni ilaalla. Hanga dhumaatti yoo nafaana turtan warroonni hojii onlaayinii hojjechuudhaaf barbaadan hojii onlaayinii hojjettanii of jijjiiruu warroonni barbaadan viidiyoon tun hedduu tokko isin fayyaddi jedheetiin yaada. Yeroon ammaa kun yeroo teekinooloojiiti. Yeroo namni mana isaa taa'ee bilbila isaatti yookaan immoo waayifaa isaatti fayyadamee qarshii earn gochuu danda'udha. Wantoonni yeroo ammaa kana isin gaafatu wantoota kanneen lamaanidha. Wantoota kanneen lamaan yoo qabaattan sammuu keessanitti fayyadamuudhaan hojii onlaayinii hojjechuun hedduu tokko salphaa ta'eetiin jira. So viidiyoo kana keessatti kan ilaallu hojiin onlaayinii baasii isin gaafatu tokkollee hin jiru. Hojii onlaayiniitiif kaffaltii hanganaa kaffalaadha. Hojii onlaayinii isin qabsiisa namoonni jedhan baay'een heddumaachaa dhufaatiin jiran. Hojiin onlaayinii kaffaltii karaa kamiin isin gaafachuu danda'a kan jedhu keessatti diiteel isiniif ibsa. Keessatti jechuudha. Garuu immoo hojiin onlaayinii karaan ittiin hojjetamu karaa lama qofaadha. Wantoota lama qofa isin barbaachisa. Tokkoffaan maalidha? Lammaffaan maalidha? Tokko tokkoon diiteel goonee ni ilaalla. Ergasii immoo hojii onlaayinii irratti kaffaltiin bakki itti barbaachisu jira. Bakka kanas diiteel difaayin godhee isiniif ibsa jechuudha. So har'a kan ilaallu egaa waa'ee kanaati. Kanaaf barnoota gaarii irraa argattan jedheeti yaada. Keessattuu warroonni hojii onlaayinii hojjechuudhaaf yaaddanii eessarraa ka'a? Maal hojjedha? Akkamitti hojjedhee qarshii gaarii argachuu danda'a? Karaa kamiin hojjechuu danda'a? Keessattuu hojii onlaayinii yeroo jedhamu namoonni baasii qofa kan isaan gaafatu itti fakkaata. Baasii baasanii waan qarshii argatan itti fakkaata. So kanas diiteel waan ilaalluuf hanga dhumaatti yoo nafaana turtan barnoota gaarii irraa argattan jedheeti yaada. Hanga dhumaatti nafaana turaan ergaa kan koo kanarraati. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan, YouTube chaanaaliin kun kan keessan YouTube chaanaalii hojii onlaayinii teekinooloojiidhaan wal qabate barnoota teekinooloojiidhaa, barnoota hojii onlaayiniidhaa, barnoota sooshaal miidiyaa kanneen hunda kan wal keessatti qabatee fi akkanumallee hojiiwwan dhaabbataadhaan yoo isin hojjettan piroofitii irraa argachuu dandeessan yookaan immoo galma gahuu dandeessan diiteel kan ilaallu ta'a. Akkanumallee immoo reaction viidiyoowwan adda addaa asirratti darbaatiin jiru. Kanaaf warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma gara barnootichaatti ceena. Egaa duraan dursee hojiin onlaayinii akkamitti kaffalchiisa kan jedhu osoo hin ilaaliin hojiin onlaayinii kaffaltii isin gaafatu karaalee lama qofaan hojjetama kan isiniin jedhee karaalee lamaan kana isiniif ibsu. Karaa tokkoffaan sarvisii kennuudha. Okay, asirratti diiteel difaayin goonee haa ilaallu. Sarvisii akkamii kennina? Namni sarvisii kennuu danda'u yookaan immoo tajaajila wahii kennuu danda'u hojii onlaayinii kanaan salphumatti qarshii argachuu ni danda'a. Earn gochuu ni danda'a. Akka fakkeenyaatti kan koo qofa isiniif kaasee gara YouTube chaanaalii kan kootti seenee mee isinitti agarsiisu. Egaa YouTube chaanaaliin keenya waggaa 8-7 duraadha kan baname. Ergasii kaasee immoo namoota baay'ee barsiisuu irratti argama. Hojiiwwan onlaayinii bal'aa kanarraa barachaa ittiin jirtanii fi akkanumallee sabskiraayibara asirratti arguutiin dandeessanii 123 kan darbedha. So YouTube chaanaaliin kun namoota baay'ee kan horatee fi namoonni baay'een kan irraa fayyadamaatiin jiranidha. So YouTube chaanaalii kana kan bannee hojii onlaayiniiti. Sarvisii kennaatiin jira. Sarvisiin nuti kenninu maalidha? Hojii onlaayinii irratti ni barsiifna. Hojii onlaayinii namoonni akka hojjetan karaa itti agarsiifna. Akkanumallee barnoota teekinooloojiidhaan wal qabatee, yuutuubiidhaan wal qabatee, tiiktookiidhaan wal qabatee hojiiwwan bal'aa diiteel asirratti isin barsiisuu irratti argamana. Hojii dhaabbataas ta'ee immoo sardi paartii kan jedhama yookaan immoo taaksiiwwan muraasa hojjechuudhaan qarshii irraa argachuu dandeessan doolaara 5-10 isaan kanneenis isin barsiisuu irratti argama. Kana qofaa miti reaction viidiyoowwan adda addaa asirratti darbaatiin jiru yeroo ammaa kana. So kanaaf hojii kanarraa maal hojjanna? Akkamitti hojjanna kan jedhu mee diiteel practice haa goonu. Akka kan kootti illee wanta qabatamaadhaa haa goonu. Wanta qabatamaadhaatiin haa ilaallu. Gara YouTube chaanaalii keenyaatti seennee asirratti kontentii keessa seennee mee wanta an hojjedhuu fi maal akka irraa argachaa jiru haa ilaallu. Fakkeenyaaf asirratti ilaalaadha. Fakkeenyaaf bakki itti argamnu YouTube chaanaalii kan kooratti kontentiiwwan an asirra gallakkise ilaaluu dandeessanii hundi keessanuu
Egaa hojiin ani isiniif kennu sarvisiidha kan isiniif kennu. Kana jechuun isin barsiisaa YouTube channel kanarratti waa'ee hojii onlaayiniitii fi akkanumallee teknooloojiidhaan wal qabate reaction viidiyoowwan adda addaa. Viidiyoowwan kunniin immoo sarvisii ani isiniif kenne irraa ka'uudhaan kaffaltii irraa argadha. Amma fakkeenyaaf asirratti ilaalaa. Fakkeenyaaf viidiyoon guyyaa 3 dura gallakkise $2 tuqaa takka hojjette. Asirratti ilaalaa. $2 tuqaa takka. Akkanumallee guyyaa 4 dura viidiyoo gallakkise viidiyoo kana nama 6,256 live irratti isinitti agarsiisaa jira. $10 tuqaa 47 kan hojjette. Almost naannoo $10 takka jechuudha. So kana hojjeteetiin jira. Amma asirratti ilaalaa. $2 tuqaa 36 kan hojjete jira. $2 takka tuqaa 5 duwwaa tuqaa 55 kan jedhu doolaarota garaagaraa hojjetaatiin jira jechuudha. Viidiyoowwan ani isiniif gallakkisu. Kana jechuun maalidha? Sarvisii isiniif kennaa jira waan ta'eef sarvisii namootaaf yoo kennitan ergaa galii irraa argattanii jechuudha. So kanaaf hojiin onlaayinii isin kaffaltiidhaan kaffaltaniitiin isin qarshii irraa argattanii jiru. Sarvisii kennitan hojiiwwan bal'atu jira. Fakkeenyaaf graphic design fudhachuu dandeessan, loogoo adda addaa, akkanumallee baanaarii adda addaa namoota qopheessan jechuudha. Onlaayinii kanarratti qopheessuudhaan namootaaf kennan biraandii kan ta'an isaan kanneen namoonni loogoo itti fayyadaman, baanaarii adda addaa itti fayyadaman qarshii kafalaniif. So isaan baasii baasan hin jiru jira. Sarvisii qofa waan kennaniif loogoo isa yookaan baanaarii isa qofa waan qopheessaniif qarshii argatan. Viidiyoo editara fudhachuu dandeessan. Yeroo ammaa kana broadcastiiwwan babal'atu jira. Broadcastiin kunniin hundi isaaniitiyyuu viidiyoo editara barbaadu. Viidiyoo editara professional ta'e yoo taatan viidiyoo edit gochuudhaan namoota saniif maal kennitan? Sarvisii kennitan. Ergasii immoo isin qarshii irraa argattanii jechuudha. Kan biraallee haa fudhannu fakkeenyaaf social media marketing jennu yookaan immoo social media kanarratti gurgurtaa bittaaf gurgurtaa adeemsisuu jechuudha waan biraatiin miti. Isin product qabdanii garuu ni gurgurtan product ta'e tokko namoota product kana qaban wajjin walii galuudhaan ergasii immoo sarvisii waan kennitaniif qofa maal argatanii commission argatan. Commissionii sun baasii tokko isin gaafatu jechuudha. Isin product san bituun isin gaafatu. Okay? Maalidha? Waan gurgurtaniif qofa commission keessan qofa dallaala jechuudha. Waan biraatiin miti. So kanaaf hojiin onlaayinii karaan itti hojjetamu tokkoffaan sarvisii kennuudha. Amma fakkeenyaaf barnoota isin barsiisa. Barnoota isin barsiisuudhaaf kaameeraa fuuldura taa'eetiin jira. Asirratti viidiyoo ni waraaba. Viidiyoo kana immoo editing taasisa. Isiniif gallakkisa. Namoonni viidiyoo kana jaalatan, namoonni viidiyoo kana irraa fayyadaman viidiyoo kana ni ilaalu. Ilaalcha isaaniitiin immoo YouTube'n komishina naaf kafala jechuudha. So komishina naaf kafala. Ergasii immoo hangalii asirraa argadha jechuudha. Gabaabinumatti kanadha. So kana wanti haala kanaan isiniif ibsuudhaaf yaaleef maalidha? Wanta tokko isinitti agarsiisan yoo hojjedhe more isattu na gammachiisa waan ta'eef jechuudha. So haala kanaan akkana hubattan barbaada. Karaan lammaffaan ittiin hojjettan immoo maalidha? Taaskiidha. Hojiiwwan onlaayinii taaskiidhaan hojjetaman jiran. Fakkeenyaaf argitan yoo ta'e Amazon dhaabbata guddicha addunyaa kanaa kan ta'e Amazon maal qaba? Member invitation code qaba. Gara Amazonitti yookaan immoo dhaabbata guddicha Alibaba fudhachuu dandeessanii dhaabbattoota gurguddoo kanneen lamaan fudhachuu dandeessan. Gara dhaabbata kanaatti namoonni liinkii dhaabbata kanaa ni kaayanii ergasii immoo gara dhaabbata kanaatti namoonni akka dhufanii fi akkaawuntii banatanii wantoota adda addaa akka bitatan yookaan taasisu ta'e koomishiin achirraa argatan. Kana jechuun taaskiidha. Okay? Taaskiitti hojjetamaatiin jira. Akkanumallee third party app kan jedhaman kanneen jiran kan akka Poppoodhaa fudhachuu dandeessan. Glow Live, Tilo app kan jedhamu kanneen Dream Party kan jedhamu baay'ee isin barsiisaatiin jira. YouTube channel kan koo lammaffaa Mu'ee online irratti. So applicationoonni kunniin taaskii hojjetan. Application kana gara application kanaatti namoota affeeraatii fidaadha. Nama 4 fiduu dandeessan, 5 fiduu dandeessan, 100 fiduu dandeessan, 1000 fiduu dandeessanii hanguma humna keessaniitiin nama ta'e tokko gara application kanaatti akkaawuntii akka banattee hojii kana hojjetu fidii komishina siif kafalaa sin jedha. So kun maalidha? Taaskiidha. Achirratti immoo taaskiin adda addaa jira. Live irra taa'uudhaan, ruumii irra taa'uudhaan kan hojjetamu kanneen jechuudha. So asirratti hojiin karaa kanneen lamaan qofaan hojjetama. Sarvisii kennuu fi taaskii hojjechuudhaan kana qofaan. Hojiin onlaayinii karaa kana qofaan. Namoonni baay'een hojii si qabsiisaa qarshii hanganaa kafale kan jedhu yeroo ammaa kana dhufaatiin jira. Argaatiin jira TikTokii kanarratti. Kun hojii sobaati. Maallaqni ati baastee hojiin onlaayinii ati argattu tokko illee hin jiru. Firii taatee kan si barbaachisu bilbila kan kee akkanumallee bilbila kan kee akkanumallee immoo waayifaa kan kee kanneen qabda taanaan dandeettii iskiilii mataa keetii qabda taanaan sarvisii kana kennitee sooshaal miidiyaadhaa yeroon akkaawuntiiwwan sooshaal miidiyaa hundaa banattee achirratti of beeksisuudhaan sarvisii kennitee irraa fayyadamuu dandeessa. So karaan hojiin onlaayiniitiin hojjetamu karaalee kanneen lamaan ta'uu hubadhaadha. Amma dhumarratti waa tokko isiniif ibsee viidiyoo teenya haa xumuru.
Hojiin onlaayinii bakkitti maallaqa isin gaafatutu jira. Akkamitti kan jedhu isiniif qabu. Fakkeenyaaf forex tradingii namni hojjetu tokko forex tradingii jechuun maallaqa cryptocurrency jennu kanneen bitee gurguruu jechuudha. Fakkeenyaaf warqii ni bitaa onlaayinii irratti harkaan qabu warqicha. Onlaayinii irratti ni bitaa doolaaraan. Ergasii immoo doolaara ni gurgura. Gara doolaaraatti jijjiiree ni gurgura. So warqiin inni qabu kun yeroo dabalutti ni gurgura. Yeroo inni hir'atutti immoo ni bita. So amma maal godhaa jechuudha. Maallaqa ittiin warqii kana bitu yookaan immoo doolaara yookaan cryptocurrency biraas ta'uu danda'a. Doolaara isa kana ittiin bitu isa gaafata. Ergasii immoo maallaqni kun yeroo dabaletti ni gurgura. Yeroo inni gabbu'etti immoo maal godha jechuudha. Ni bita. Ergasii immoo profitii yookaan doolaara iddoo kana keessaa argata. Kanarratti amma maaltu si barbaachisa jechuudha. Doolaarri isa barbaachisa jechuudha. Waalitii isaarra yookaan akkaawuntii isaarra doolaaratu isa barbaachisa jechuudha. Karaa biraatiin immoo hojiin onlaayinii doolaarri bakka itti gaafatu bakka akkamiiti? Hojii onlaayinii kanneen irratti invest godhee hojjechuu ni barbaada kan ta'u taate invest godhee. Fakkeenyaaf biroodkaastii cimaa ta'e tokko banuu yoo barbaade biroodkaastii namoota beekamoo ta'e itti fidu. Artistoota ta'uu danda'a, namoota beekamoo dhiibbaa adda addaa sooshaal miidiyaa kanarratti uuman kanneen fidee biroodkaastiidhaan namootaaf dhiyeessuu yoo kan barbaadu ta'e biroodkaastii banachuu qaba. Biroodkaastiin kun sadarkaa isaa kan eeggate kaameeraa kwaalitii ta'e, maayikii kwaalitii ta'e, bakka teessumsaa yookaan immoo istiidiyoo bareeda ta'e qabaachuu qaba. Ergasii immoo asirratti immoo wantoota barbaachisan wantoota adda addaas isin tinkii gochuu dandeessanii soo wantoota kanneeniif maal godha? Baasii investi godha. Investi erga gootee booda immoo deebistee biroodkaastiin kun cimaa yoo ta'e namoota baay'eetu dhufeetiin daawwata. Namoota baay'eetu karaa sooshaal miidiyaa adda addaa kanaan daawwata waan ta'eef asirraa galii mataa keessii ni argatta jechuudha. Isiniif galee itti yaada. So hojiin onlaayinii haala kanaan hojjetama isiniin jechuudhaa fi hojii onlaayinii irratti immoo koorsii adda addaa fudhachuudhaan koorsii adda addaa baasanii maallaqa muraasa ta'e takka baastanii koorsii fudhachuun invest irratti gochuun illee ni danda'ama. So gabaabinumatti hojiin onlaayinii karaa kanaan hojjetama. Baasiin isin baastan baay'een tokko hin jiru. Garuu irratti invest godheetiin dhaabbataadhaan ni hojjedha jettan karaa nama isiniif ibse kanaan ta'uu akka hubattan waan barbaaduuf viidiyoo tana isiniif waraabe. Viidiyoo tana kan waraabeef yeroon ammaa kun yeroo sooshaal miidiyaan kun babal'atee hattoonni illee akkasuma hattoonni illee irratti baay'ataa jiran waan ta'eef of eeggannoo irraa akka gootaniif akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Yaada keessan immoo koomanta irratti naaf kaayaadha. Kanarraa asirra xumureetiin jira. Yaada qabdan, qeeqa qabdan waa hundayyuu an fudhachuudhaaf qophiidha. So kanarraa asirra xumuree jira. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo akkamii akka isiniif hojjedhu barbaadan yaada keessan koomanta irratti naaf barreessaa. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawwatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaa. Egaa kanarraa asirratti xumureetiin jira. Yeroo gaarii naa qabaadhaa.